Ashamaakam jirtu hordoftoota kiyyaan jira galata Rabbiis illee bakka jiraattanii bakkoo jirtetti nageenyi si faanaa jiraatu. Viidiyoo Muktaar dhugaa Rabbi edaa viidiyoo baay'ee na jira darbaa tureera ani dhaggeeffanne viidiyoo isaanii dhugaa kolfee Muktaar maal jedhe beektanii qullaa dhufte deemii jedhe isheen mamaa jette akka naman alshuu danda'u akka naman alshuu danda'u ala jedha. Bati salphina eebanii dhugaa Rabbi jechuun dubartiin gaafa surree uffatte tole ani haalota koo keessatti dhugaa dubbachuuf surree jiinsii baay'ee majibbaa. Mucayyoon samariinaa moo samaraanaan keessan kun surree jiinsii ishee gigitti goote hinda'u shaqqalachaa waliin dhufaa maal gadi xabbasachaa waliin dhufatte maal gadi fiddatteen dubartiin tokko gaafa abbaa manaa ishee ati faa'iira gaafa jette. Amma Muktaar jechuudha osoo Muktaar ta'e as deebi'ee viidiyoo hin hojjedhu dhugaa Rabbi as deebi'ee viidiyoo hin hojjedhu hagana salphistee yaa Rabbi nu baatu dhugaa ati faa'iira jettee akka nama dhaalshuu danda'u nama ajaa'iba dhugaa Rabbi abbaan manaa keessa yoo hagamaan dadhabaa ta'e illee miidiyaa irratti akkas hin jedhamu ati faa'iira dhiiroo miti maal takkasii huqqisere sellemellee kana dhugaa Rabbi osoo Muktaar dhiira ta'uu baate akkasin huqqattu sii galee ani tokkoffaa dhugaa Rabbi ani baay'ee ulfaata garuu Muktaariifis bagaa garuu qoricha isa jedhan sana natti gochuu hin oolle qorichuma sana gochuu kee hin oolle qoricha sanadha siiriidha xonqolaadha jechuun jira garuu Muktaar viidicha keessatti ani viidicha yeroo sadiirra deebi'ee dhaggeeffadhe dhugaa Rabbi viidichi daqiiqaan isaa dheeraa garuu yeroo sadiitti deddeebi'ee dhaggeeffadhe maaliif waan jajjabaa dubbata waan ta'eef. Siigalee abbaan manaa tokko gaafa darbatee si baasu ilaali ati qullaa kee oofte waan ta'eef waan takka fiddee dhufne durbummaa ati qullaa kee oofte waan ta'eef shaanxaayyuu fidii hattuuwaa keessa qo'ii silaanii viidiyoo isaanii dhaggeeffadhee hin beeku walalaniiru adda baanii hoqqabu. Ani viidiyoo caaltuu kan isa bichaa ilaale malee Muktaar har'a jala seenee gaafa ilaalu uummanni ukkii walirraa kaasaa tureera dhugaa Rabbi balaan buutan ji'a lama guutuu eessan ture dhugaa Rabbi ji'a lama guutuu eessa ture viidiyoon akkas babbareedaan kunne darbee jedhaani bar dhugaa Rabbi kanuma dhaggeeffachaa turtanii koomentii dhachi jedhu hundi kolfa dhugaa dubbachuuf salphoo soqolattuu soqolaa gargaaru jedhanii mucayyoon kun dhugaa dubbachuuf salphoodha haa ta'uuti. Muktaar waliin maraachaa ture bakka hin jiraanne waliin laayivii hedduu dabarsaa turani gara maatii keetti galii gaafa inni jedhu ammaatii hin qabu ijoollee baay'eedha beeki dhugaa Rabbi amma jarri kun Muktaarii fi kan intala kana gada haabu malee fakkeenyaaf amma Muktaar intala kana gali jennaan maatii maalaan qabatteemi ijoollee baay'eedha beeki dhugaa Rabbi fakkeenyaaf biyya Arabaatii fa'aa galanii nama ani beeku jechuudha nama ani beeku dhugaa Rabbi sitti nama ani beeku nama ollaa kiyyaa. Biyya Arabaatii galtee heerumte jechuun namuma fasaana faana galtee jechuudha. Gaafa galtee shaanxaa guurrattee qarshiillee naannoo 7,000 qarshii biyya kana fakkaata fudhattee galte. Dhugaa Rabbi fudhattee galtee naannoo ji'a 4 Finfinnee keessa jiraatte wajjin. Ji'a 4 wajjin jiraatte achii booda ka irraa nyaatu nyaatee ka argatu hunda argatee deemii jedhe. Eessa deemaa ani maatii koo okadhee yookaas immoo kan si faana jiraachaa jiru waan si jaaladhuuf jette. Qullaa maatii keen jaalanne na jaalatta bayii mana kanaa dhugaa Rabbi hin baase jechuudha intala sun amma deebite biyya Arabaatti namoonni na beektan baay'een keessa mucayyoo sana beektani maqaa namaa miidiyaa irratti ta'uun barbaadu. Kanaafuu namoota baay'eedha beeki amma baay'een keenya intala samariidhaa kana maatiin jibbanii akkasii sana jechuu dandeenya ijoollee baay'eedha. Dhiira takka gaafa jaalatta waliin hin fiigina an dhugaa Rabbi seetti inni sin faana fiigu malee waliin hin fiigina amma Muktaar caaltuu waliin fiigaa jira. Maaliif beektanii caaltuun balee haganatti Muktaar waliin hin maraattu hin jaalatti hin kabajji akka abbaa manaa tokkotti ulfina isaa hin eegdii fi garuu akka samariinaa kanaa ol yaabbattee irraan buutu. Intaloon yaabbatti bar Muktaar yeroo mee viidiyoo Muktaar ilaalaa dhugaa Rabbi yaabbachaa olti bar. Muktaarii na baadhuutti na hungadhuutti akkas ta'e jetti an dhugaa Rabbi qoy maa sheemna dhugaa Rabbi maali qoy safuun hin badee jedhaani bar maal da safuu sana faanuu deebisan amma dhugaa Rabbi
Indee mucitti sammuun likkiin jiru bara. Har'ammoo deebitee waan quufte waan geeffattee kokkee ga'e bara hooqisuu gaafa geessu ati dhiira miti jette. Ati faammoo dhiiraashuu dandeessaa. Maatu fi daga daangaa darbe garuu dhugaa rabbi. Ati faayiraa itti dubartii jechuun afaan keessaa baafatte tish ati faayiraa ashuu dandeesse muktaar lamuun dakaatti deeminaan muktaar nama miti dhugaa rabbi nama miti muktaar dhugaa rabbi muktaar nama miti dakaatti deeminaan akkana jettee ati faayiraa ashuu dandeesse amma bakka ishee abataale lamuu muktaar viidiyoo ergisiin hojjenne na fakkaate viidiyoon isaanii ka beeku ergisii waa itti deebinetti hin fakkaatu garuu ani keessa deemee ilaalle yuutuubii isaa garuu jecha amma kana dubbattee muktaar itti deebinaan muktaar nama miti dhugaa rabbi caaltuumti kan irratti fuudheyyuu haganan dubbanne beeki. Kanaaf yani yeroo baay'ee ijoolleen keenya kabajaa warri kabajaa hin qabne jiru bar miidiyaa kanarraallee maaloo haadha kee maal akkas ta'e haadha kee abbaa kee akkas jiru bar warra baalagee safuu malee guddate dhugaa rabbi qoy eessatti guddattanii jaale warra akkasii kun eessatti guddattanii qoy. Dhugaa rabbi eessatti guddattanii manni barumsaa aabaa caadaa ABCD jiru naannoo keessan. An dhugaa rabbi yeroo ijoollee tokko argu maashaallah biyya koo baay'ee jaaladha bakka dhaladhe dhugaa rabbi baay'ee jaaladha. Biyya safuu qabu biyya kabajaa qabu dhugaa rabbi. Inda'uun biyya keenya beekee haadha kennaan iyyuu si umatte bakka isa iyyuu yeroo jabaa dubartiin hin jirtu. Hirriyyuu isa baalagee ajjaaban akkasii. Hirriyyuu hundi jiru. Warri akkas safuu gate kun eessatti alataa qoyi jechuun Oromiyaa keessatti dhalattanii guddattan moo alateetu moo naannoo warra soddaatti guddattan moo akkam an dhugaa rabbiiti bara intalli kun waa baay'ee odeessite abbaa manaa miti dhiira akkasin jedhamu bara dhiira dhugaa rabbi ati faammoo dhiira ati faammoo alshuu dandeessa ati gaafa wal jaalattan akka soogiddaa wal arraabaa waltani akka sukkaaraa wal nyaattan. Gaafa wal jaalattan gaafa wal quuftanii wal buustan immoo dadhabbina keessanii wal arrabsinaa dhugaa rabbi amma dhibati kuni muktaariin galaabatte mee viidiyoo yeroo lama isaa irra deddeebi'aa dhaggeeffadha viidiyoo muktaar sana ajjeeste fayyaatti ajjeefte sokkite lubbuuma keessaa hin baafne malee du'eera muktaar hindee dhiira tokko akkamittiin ati hamma dhiira ashuu dandeessan jedhama. Inno eeshi waan abu ergi abe waan barbaade yoo haa abu qullaa uftata dura rubeeru maaf jaa muktaar jechuun jari lamaan iyyuu himee qabanii ati duraanuu qullaa uftata beeru qullaa waan jechuun namichatti buqqeen jalaa badee beektanii buqqeen jalaa badee warri buqqee haati walitti namman ayyaanni buqqee walitti sinaana go'e amma ayyaana caaltu takka jira walitti oofaa jiraaf jaalatanii seetanii. Caaltu takka amantaa isheetitti yaa rabbii kiyyattiin dhugaa rabbi yaa rabbi ani abbaa manaa koo hin jaaladha abbaa mucaa koo hin jaaladha yaa rabbi akkuma gootu go'inatti deebisetti bara afaan dabaan dubbattu bara rabbii ishee kadhatti bara rabbiin immoo maal godhara jira walitti hadheessu eegale osoo haga maal wal jibbanii otoo haga maal wal buusanii otoo haga maal bakka hin jiraami wal arrabsanii waa'ee dhiirummaaf waa'ee qullaarratti wal arrabsuu hin qaban ture. Dhugaa rabbi waan fedhan jedhanii wal arrabsuu danda'u waan barbaade waliin jechuu danda'u garuu ati qullaa uftee qullaa beenu qullaa keetti duraanuu qullaa ufte qullaa maalet min maalet ka waa kam shaanxaa fidattee itti bar mucayyoo ani arge gaafa ishee shaanxaa fidatte qullaan isa kam shaanxaa qabdi qullaa isa kam muktaar immoo ati dhiiraa ka jettu mucaa tokko ashee nutti agarsiisira muktaar agarree bara hin agarree intala caaltu. Lamaan isaaniiyyuu dubbiin taa'ee dubbataniiru gara muktaaris gara samariinaa sanaas hin goru maaliifi gara muktaar dhiira waan fe'eef yoo dubbate isheerraa hin bareedu dhugaa rabbi isheerraa hin bareedu immoo mucittiin gara muktaar dhuftee baay'ee takka huqqatte dhugaa rabbi baay'ee takka huqqatte viidiyoo ishee ka duraaf ka amma mee ilaala baay'ee takka huqqatte inni itti aanu maatii ishee loluu balleessite dhugaa rabbi maatii ishee osoo araarfatteettee gaarii ture. Maatiin immoo gaafa si lolan eessatti deemta gaafa abbaan manaa keessa lolan eessatti deemta eessa deemta gaafa inni bayisiin jaa dhiira bara bayisiin jaa akkasuma gaafa barbaade bayisiin jaa eessa dhaqa gaafas baay'een keessan ka akka itti heerumtan baay'ee jira bara namuma jaallattan faana sokkitanii gaafa wal loltan immoo eessatti deebitu
karaatti ba'uu yookaan mana nama galuu yookaan biyya arabaa deemuu furmaanni. Maatii waliin wal amnaan jechuudha. Keessaaf warri abbaa manaa fi haadha manaa adda baasanii heeruman kuni bakka qaaraa hin jiraamne barbaree beektee akkatti nama guba dhugaa rabbiyaan keessan. Qeerrootti ni roobdoo mucittiin kun an dhugaa rabbii mucittiin kun muktaar miti kan muktaaritti sagal deebu bareedaan illee qabeenyaan illee waan barbaadeen heerumuu dandeessi dhugaa rabbii qeerrootti jechuudha. Maaliif bareedina qabdi maaltu isheerraa hir'ate har'aqanii haa amanaaf abbaa manaa adda baasanii gaafa adda ba'an immoo ati qullaan baadoon baadoo qulla sokkati yee muktaar shaanxaayi fidii jee bara fidi shaanxaayi maal fiddee uffatta fidii. Tu idaa ani dhugaa rabbii biyya muktaaris hin beeku biyya mucittii kanaas hin beeku garuu osoo wal kabajanii gaariidha. Walumaa galatti osoo wal kabajanii baay'ee gaariidha dhugaa rabbii waan safuu cabseen fa'aa osoo wal arrabsuu dhiistanii. Keessaafuu muktaar tarii aaree dubbachuu danda'aniiradha. Isheen otoo ifte gorsa namoonni mucittii hiriyyaan isheen jirtanii qoy. Gorsaame dhiisi muktaariin bakka siifin ta'uu jedha garuu ittillee hin deebitu maa hirummaan qabattee mire muktaar meesha muktaar maal ta'e maaf shakkame maal taate muktaar muktaar maaliif shakkite qoy mucittiin jechuun jechittiin baay'ee sammuu akka deddeebitee na yaatte maaf shakkite qoy mucittiin rakkoo maal eessatti shakkite eewade muktaar. As deebitee yuutuubitti deebitee viidiyoon hojjetiin muktaar dhugaa rabbii insi ajjeeftee intalaan kun biyya ishee nyaatta. Namni akkamitti tolu isaalee abbaa manaa isaa naannoo waggaa tokko wajjin jiraate ati faayiraa shita. Umtanii tuube amma warri shamarranii faachi jee deemtanii kofaltuu miila sinii taate mucayyoo jechi ishee sinii ta'e kofaltuu gaafa abbaa manaa keessa laltan ati faayiraa hin jeena. Jechuun yookaan isaatuma deemaa malee dhiirri gaafa dhiirummaatiin tuqxe gaafa ayisi ajjeesu. Ati faayiraa yeroo miti eenyu qilleensa irra si oofaa bulare himutu kijibu ani shamarroonni maa kijibanii jaawar maa kijibanii haga oofamanii huuqqatanii gaafa irri tokko huuqqisee haga sareetti ishee gashee ati faayiraa ittis deebite. Yeroo miti eebbisu tuutee agarratti si gashee lilmeetti. Dhugaa rabbi eenyu akkas dhufe eenyu kasii huuqqiseme dhiira biraa garuu xabbafachaa oolan dhufettee illee garuu ifuma baastee xabbafachaa oolan dhufeette. Kan muktaa irraa nama biraan jiraachuun oolu. Dhugaa rabbi ani shamarra dhaloota koo keessatti jibbu maali beektanii shamarra qabeenya ilaaltuu fi shamarra ati dhiira jettu. Shamarra dhiirummaatiin tuqxu na biratti aga sareetti ishee ilaalaan dhugaa rabbi. Sareen itti fakkaatti. Dhiira jechuun obboleessa keetii, abbaa keetii, dhiirri waa baay'ee sii ta'uu danda'a. Har'a gaafa dhiira tokko ati faammoo dhiira gaafa jettu siillee dhiiruma sanas si ashee beeki. Kana jedhamu hin qabamu dhugaa rabbii. Osoo haga maal kufaa yookaan dadhabaa ta'e hagana dubbatamu hin qabamu. Maalumaafuu rabbi caaltu muktaar walitti haa deebisu. Dhugaa rabbii osoo isaan walitti deebi'anii baay'ee takka gammachuun kootu isaan walitti deebi'aniiti. Maaliif isheenis samariinaan kun osoo walitti deebi'anii maal osoo jedhan jechuu jirti. Garuu muktaar osoo yaada isaa jijjiiratee gara haadha manaa isaatti deebi'ee gaariidha. Maaliif haati manaa kabajamtuu hin argamtu bara kana hundi maraateera. Dhugaa rabbii hundi bara kana maraatee jira bakka. Muktaar amma akka caaltu argata jedhee hin yaadoon. Jirtu si dhalatu sana akka caaltu dhugaa rabbii hin jirtu. Ka arraba dheerattu kan nama arrabsitu bakka ka ganaafaa keessaa murantu jira bara kana keessa dhugaa rabbii isin jedha ka garaan murachuu barbaaddu fa'a kan akkasii jira bara kana ka arraba dheerattu bakka arraba ishee keessaa baastee yoo kutte malee haadha manaa ta'uu kan hin dandeenye fa'aa jira. Kanaafuu osoo caaltu itti deebi'ee furmaata isaati caaltu irraa ka'alee hin argatu waan takka kun ka caaltu irraa hafe waan takka hin argattu muktaar yaaduma bakka keessa deemta dhugaa rabbii. Rabbi walitti isin haa deebisu rabbumaan isinii kadhanna dhugaa rabbii samariina kanammoo rabbi gidduu keessanii baase ishee billee abbaa manaa gaarii rabbi haa argu maali kuni.